baba nanti susah. Muhammad, Muhammad. Şabi abi ya. Şabi. Şabi. Oh iya baba. Sini ngapain? Abu, nanti jadi apa nih ya Abu? Mal tadi baba ya Irra. Niye gedintar? Mal ya Irra, alan terdaftar baba ya. Ya ilmari ya Irra, bakka fagoo takka deemetin. Ayye. Hammaan tana dhufe mee haadee weessa jirti. Ummaan mana olii kana jirti. Numa jirtii biifi islaayifi. Ni jirti babaayye. Mana olii keessa waa godhu jirtu na fakkaatti. Siifi yaamama akkami? Dhiisi gaa wayii godhu jirtee eega jettee haafi tatteetuma dhuftu. Yaa ilma kiyya. Oye babaayye. Akkin siin jee. Ayyee. Laal ammaan tana filannoon Oromoodhaa dhiyaachuudhaaf yeroo muraasa toofee ni beektaami. Babaayye nin beeka akka ajaa'ibatti. Yoo kanan beekne waan saba kiyyaaf ta'u waan lammii tiyyaaf ta'u dagadhee ani maalin kan yoonin yaadanne maal haa yaadadhu naa ta'a jetteeti. Ilaal maal seete? Ayyee. Dubbiin filannoodhaa tun haalan na gammachiifte rabbi irra nu haa aansu. Aamin babaayye. Gartee ijoollota hiriyaa keetii kan wajjin barattanii fi kan wajjin ooltanii fi kan wajjin bashannanaa ooltan kana. Ayyee. Wali qabii mari'achiisi haasofsiisi qeeroolee ganda keessaa tana hundaa'u qajeellotti gorsaanan si gorsu kana isaaniif dabarsitee akka gartee filannoo as deemtu tanatti irra cimnee irra aannee filannee Doktor Abiyyuu keenya akka inni jabaatee husirra nu ta'u wal jaarree jaarmiyaa kana sirritti yoo qajeellotti qeeroo tanatti dhaamsa kana naaf dabarsite silaa gaariidha. Babaayye hedduu na gammachiifte hedduu galatoome waan gaarii na himaa jirta Aja.Iba. Irra bikka addaatee dhufte immoo babaayye. Halkanii guyyaa hirriban qabu. Maalin godha egaa kanuma jalan oola. Ciisee irra fugaayee hamma gartee Oromoon dhugaa san argattee eegaa amma beektaa yeroo ammaa tana mirga ittiin dubbachuu fi ittiin akka barbaaddetti haasa'uu fi ittiin waan barbaadde godhachuuti malee bilisummaa hin arganne. Kanaafu filannoon as deemtu bilisummaa irraa maayyiti. Dhugaadha babaayye. Kanaaf jabaadhu laal jabaadhu ilma kiyyaa qeeroolee akka teetii tana ijoollee xixiqqoollee yaami itti miti. Ayyee. Qajeellootti itti himi haawaan kan hundaa'u wal jaaranii jaarmiyaa jabeessanii wal gurmeessanii filannoo as deemtuuf erga gartee wanni dhufte lafarra babbalachanii nu bira geessa jaanii hariirra
isii fagoo jirtu tanatti isii fagoo jirtu tana yoo mudhii itti hidhattee rasaasa kee guuttattee akkasitti qopheeffattee sinqiitee akkasitti eeyde malee dhumnaan osuma ati asii babbatachituuti sidhoo itti yaallayyumattiif galtaa jechuudha. Kanaafuu yeroodhaan barbaachisa laal. Abshir babaa kiyya. Tole abshir. Mee beelaati immaa ijoollee xixiqqoo sanis yaami. Silaa akkas gurbaan kun mataa dhaabee deemu malee uummata kaa'u waan jiru dhagahu. Mee ati yoo nama dhageeffatee gartee afaan fudhatu ta'e numa yaami ijoollee mutaa'u. Tole. Bye. Oh, ilma kiyya. Yaa mana tisii baabaa kiyya. Ammaan ol seenee ammaan ol seenee kunoo shaamii wajjin akkana haasa'u jira. Maali asoo jirtan baabaayyee naafillee himaa maali ani sirna wayitimi. Baabaayyeen illee naa himi maali baabii irraan tana maali isa ati shaamii qofa beekta. Mee inni haa isin himuutii dhaabba. Anu isin hime waan hime hundaa'u inni haa isinitti himu. Ayyee baabiyyee. Laal saambil baabaa waan jela saambil Jamsi Jamal ati kun obboleessa kiyyaame obboleessa keeti saambil atis obboleessa kiyyaame obboleessa keeti wallaahi kanaafuu baabaan akkana nu jechu jira filannoo Dr. Abiyyi filannoo Dr. Abiyyi tan amma as deemtu tanaafi akka gartee nuti cimnee wal jaarree gadda ollaatittis himnee wal jechaarree gartee irrabnu haa wal jajjabeessinu haa tokko taanu yeroodhaan sinqii haa qopheeffannu waliin jennee akkasitti yoo waliin deemne qeeroo atis qeeroo dirra keetii saambilis qeeroo dirra keetii jamsis qeeroo dirra keetii anis qeeroo dirra kiyyaa akkasitti waliin wal taane nu hundinuu waliin makamne sinqii yoo qopheeffanne yoo akka sinqii qopheeffannuuf baabaan kiyya natti himee ni ta'a wallaan ni ta'a kanaafu wanni baabaan kiyya natti himes kanumaa jechuudha. Mee saambil gaafii takkaan si gaafanne. Hayyee saami gaafii ani gaafii gurguddoo hin danda'u xixiqqoo ni gaafadhu. Hayyee rakkoon qabu. Shaamii kiyya. Ooyye baabaaye. Maal gaafachuu deemtu sila? Baabaaye xiqqishoo takka gaafachuu barbaadedha. Mee saambilee kiyya kun cimaa fakkaataati. Mee gaafadhu mana barnootaattis sadarkaa silaa isumaa qaba jaanii. Baabaaye ani duraanuu cimaadhaa bar. Gosh hormicha kiyya siin beekaa bar dhiirati yaadisumaan qaba. Baabaaye egaa akkana jiine ani afaan gaarii kanetti. Hayyee mee shaami gaafadhu waan gaafadhu silaa jamsi kun hinaaffaadhaan maal ja'a. Saambil mee ati addunyaa sanarraa inni jaalatta. Ani wani nan jaaladhu duraan dursee baabaa kiyyaa fi maamaa kiyya itti aansee Dr. Abiyyiin jaaladha.
hayyeme saambil gaafa barnoota kee fitte maal ta'uu feeta yookaan hojii maal argachuu barbaadda? Ani akka gartee Dr. Abiyyitti akka Jooritti jetteemee nama jechaa fedha. Akkasi ayyee jabaadhu gosh. Ayyee jamaa dhattee maal fedha? Ani wanni nan fedhu. Miyyoo ganda Muhammad Abdullaa san siima kan? Maal jette Jabs? Jamaalo maal jette mee hirribata himadhu. Baay'ee baadhoo gaal shaamiin duraanuu waan hinjuun fudhatu gaafii akkanaa maa nama gaggaafan. Humaa abshir ni argatte intalas garuu saambilii xiqqaan kun gowwaa doofee quxisuu dhaalaa jette Oromoon saambilsin dhaalin saambilsin caalin si bira kutee barnootaan amma jabaadhu baradhu ammoo intalaniin fuudha yoo jette amma sitti fuudha. Nin jaaladha maal jettee yoo kana biyyaatti himtu taate immoo aan keessan jiru yaa ilma kiyya siin dhaga'a siin gorsaa dhaggeeffadhu. Dhageeffadhu babbaa waan isin jechaa jiru karaa biraa ilaalin ijaane. Jamaal siin baana bar. Hayyee maaluma saaqii maal jechuu jirtu Jamaal? Laa maal jenna. Maal seeta yoo ammaan tana fuute ilmaanuma horuu malee faayidaan takka jiru. Yoo baratte immoo fuutisu duraan dabartu. Kanaaf barattees itti dhufta. Yoo baratte akkamii siin jaa yaa jamsa kiyya. Dhageessee waan baabaa siin jee. Dhageen jira. Habarfata duraanuu kan hin qabdu. Maal isaan bir? Sinna hojjisaa habarfata jettaan isaanii. Tanaa isa kabalchiise. Isaan bir xiqqaa. Ati duraanuu si jira mana harka isaa barra jabaadhu ati. Tole. Qindeessaan diraamaa kanaa Anaa Harutuwaan Khalilii kan qopheesses kan qindeesses anumaa kanaaf amma diraamaa biraatiin wayii qabannee dhiyaannu walitti deemnaa. Diraamaa kanaa fakkeenya guddaa irraa barattanii irraa argattan jeetii yaada. Waa irraa baratan jeetin abdii isinirraa qabaa. Kanaafuu amma diraamaa biraatiin walitti deemnu turtii gaarii isiniin jenna. Ciao.